السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو channel يوتيوب غورمي اي تي تيوب سبسكرايب لايك شير gochuun haga xumuraattiin waliin turtii gaarii. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin yuutuubii irraa akkamitti viidiyoo kooppiiraayitii hin taane buufannee irratti hojjennee yuutuubii irratti gadhiisne isa jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turtii gaarii. Jalqaba irratti aappii yuutuubii kanarratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqattu. Yeroo tokko erga gadi tuqattanii booddee asirra dhufuudhaan bakka kanarratti yuutuubii sarchi bakka goonu kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Erga gadi tuqattanii booddee maqaa viidiyoo buufachuu barbaaddanii sana barreessitu. Fakkeenyaaf artificial intelligence jedhee galcheen jira. Sana booddee bakka mallattoo harka mirgaa jalaa kanarratti sarchii kanarratti yeroo tokko gadi tuqadha. Viidiyoo haala kanaan viidiyoowwan kooppii raayitii hunda isaanii wal keessa fidee jira. Akkamitti akka adda baasnu jalqaba kooppiiraayitii kan hin taanee fi kan kooppiiraayitii ofirraa qabu adda baasuu qabna jechuudha. Bakka kun baay'ee murteessaadha. Bakka kana bakka harka mirgaa gubbaarraan bakka tuqaa sadii qabdu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna. Erga gadi tuqannee sarchi fiiltar kan jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna. Erga yeroo tokko gadi tuqannee booda haala kanaan sarchi fiiltars kan jedhu ni dhufa. Asirratti argaa jirtu ta'e fiicharis kan jedhu jira. Wantoota baay'eetu jiru, gosoota viidiyoo hedduu jiru. Asirraa Creative Commons kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuqanna. Erga inni haala kanaan gurraacha'ee booda apply bakka jedhu kanarratti hidhannee gadi tuqannaa jechuudha. Haala kanaan erga gadi tuqannee booddee viidiyoowwan silaa gosa baay'ee jiran viidiyoo koontentiin isaadhaa kooppiiraayitii hin qabne haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Viidiyoowwan amma jiran kun viidiyoo kooppiiraayitii ofirraa hin qabnedha jechuudha. Viidiyoowwan kana buufanneetu salphaatti irratti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Artificial intelligence is everywhere. From self-driving cars to autonomous drones to collaborative robots, we're adding AI into our products, our services, and our world. According to the McKinsey Global Institute, AI is expected to generate $13 trillion in real economic value by 2030. That's a 16% increase in our current global GDP. In addition, by 2030, AI is expected to automate approximately 600 million jobs. Viidiyoo sana guutummaan guutuu irratti ol baasuu ni dandeenya jechuu miti. Maaliif riiyuuzdiin isaadhaa Creative Commonsdhaan akka itti fayyadamnu nuuf eeyyamamee jira jechuudha. Garuu guutuu isaadhaa irratti fayyadamna osoo hin taane viidiyoo kan keenya kan biraadhaa gidduu galchuudhaan edit goonee irratti fayyadamuu danda'uu qaba. Haala kanaan yuutuubii irraa viidiyoowwan koontentiin isaanii kooppiiraayitii hin taane daawunlood gochuun haala salphaa ta'een viidiyoo kan keenya muraasa irratti daballee hojjennee viidiyoo ajaa'ibaa ol baasuu ni dandeenya jechuudha yuutuubii irratti. Hordoftoota keenya egaan yuutuubii keenya gurmee ITTube jedhu asirraa haala kanaan dhuftanii viidiyoowwan gosa barnoota baay'eetu asirra jira. Asirra dhuftanii argachuu ni dandeessu. Wantoota laaptooppii bituu nu barbaachisan akkasuma kiroomii histirii bilbilii fi akkasumas akkaataa taaskibaarii fi akkaataa yuutuubii aappiitti fayyadaman barnoota ajaa'ibsiisoo baay'eetu jiru. Warra kana laayik sabskiraayib sheer gochuun barnoota yuutuubii waliin baradhaa isiniin jenna. Sagantaan keenya kana. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.